السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتنتوني هردفتوني برسيسا Oromo. الحمد لله يعني نجاكوت نجاني في خنجر الله كبجادا بكتير تمرس نجاو. إجا دعوتوتن كيا فيديو راكنا كيستي حالا واتسابي نما توكو أو Xalafuu Dandeessan اسم برسيس. إجا دعوتوتن كيا أنوان كنا شرّي في اتفاقية ما داف اسم برسيسو تنجرو. نمون شرّي في اتفاقية دمتن سن ما تجافة مالي أنا تجافة موجودة. WhatsAppiin waan haarawaa fidee jira. Wanti haarawaan WhatsAppiin fide kun jechuudha. Haala WhatsAppii tokko bilbila lamarratti fayyadamuu danda'an WhatsAppiin ofumaa fide jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa wanti kun miidhaas qaba faayidaas qaba jechuudha. Akkuma abbaan itti fayyadamu irraa jechuudha isin galee. Jaarsaa fi jaartiin yookiin jaalalleewwan lamman yoo wal amananii yookiin ofittis amanan jechuudha. Lakkoofsa WhatsAppii tokkootiin waliif fayyadamuu danda'an jechuudha. Fageenyumatti jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa warroon YouTube channel keenyaaf haarawwataa tan baga nagaa handoftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf channel keenyaaf haarawwataa subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira gahuuf mallattoo notificationii san kilik itti godhaadha achi booda all kajaturra kaayadhaadha. Maatiiwwan channel keenyaadha immoo viidiyoo keenya like share waliif gochuun dagatinaadha. Egaa gamoon waan hangaa barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti nafaana turaan hordofaa siniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa WhatsAppii namaa tokko Xalafuudhaaf yookiin lakkoofsa WhatsAppii tokkodha bilbila lamarratti fayyadamuudhaaf WhatsAppii keessatti galtanii achi booda tuqaa sanarratti kilik gootanii achi booda link device kajoon kilik gootanii achi booda asirratti multi device beta kajoon jira jechuudha asirratti kilik gootanii achi booda asirratti join beta kajoon kilik gootanii Egaa daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan yeroo joon gootanii of duuba deebitan jechuudha. Haala bilbila kaan irratti xalafan ammoo viidiyoo isaadha asirratti isiniif maxxansuu hin danda'u. Chaanaala Telegiraama kiyya irratti viidiyoo isiniif maxxansa. Chaanaala Telegiraam kiyya irra seentanii viidiyoo isaadha hanga dhumaa daawwachuu dandeessan jechuudha. Asirratti seerri YouTube waan hin eeyyamneefu viidiyoo kana hanga dhumaadha isiniif maxxansuu hin danda'u jechuudha. Kana caalaa jechuudha isinii galee. Duraawwan kana maxxanseen ture. Seerri YouTube dha ofumaaf kaasee jechuudha. Ofumaaf delete godhanii jechuudha. Viidiyoo san formaat godhanii jechuudha. Ammallee yoon maxxanse formaat godhanii anallee adabbiin irra kaa'an jechuudha. Kanaafuu wanti gochuu qabdan jechuudha. Amma isin liinkii Telegiraama kiyyaadha jechuudha. Description boxii viidiyoo kan jalaan isiniif kaha. Liinkii Telegiraama kiyyaadha social media ani fayyadamu hundarraa argachuu dandeessan jechuudha. Warroonni Tokko irratti na hordoftan profaayilii Tokko kiyyaa irraa bira argachuu dandeessanii. Akkasuma warroonni Facebook irratti na hordoftan jechuudha. Facebook jalaan ni jira jechuudha. Isin galee ani garuu linkii isaadha amma description boxii viidiyoo kana jala isiniifan kaa'achumaan joon gootanii dabalamtanii viidiyoo san achirraa hanga dhumaadhaa barattanii jechuudha. Ammallee aappii bilbila isarraa ittiin xalaftan sanirratti daawuloodii gootantu jira jechuudha. Aappii sanillee chaanaaluma Telegiraama kiyyarraan isiniif kaa'a. Aappichaas viidiyichaas achumarraa argatan jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa wanti isiniif hin galnoo jiraate komantii jalatti nu barreessaadha. Barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa viidiyoo keenya like share waliif gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.